Shalom nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu nagaa keessanii galata waaqayyoon nagaadha gooftaan galata guddaa argatu ani maqaan koo Leensaadha yeroo darbee leenii YouTube irratti wal beekna haa ta'u malee leenii YouTube otoon beekine gammudannoo tokko nama mudata kanaadhaaf yeroo muraasaaf wajjin turre karaa leenii YouTube namoonni na beektan gooftaan sinaa eebbisu akkasumas immoo bakkoota garaagaraatti namoonni wal beeknu waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu jecha guyyaa har'aa gara keessan kan inni dhufe YouTube haaraatiin jechuudha YouTube tole gooftaan sinaa eebbisu kanaadhaaf Leensaa YouTube subscribe share gochuu like gochuu hin dagatinadha yeroo tokko dubbisa sagalee waaqayyo yeroo ilaaluudha yeroo tokko immoo waan hundumaa nama barsiisuu danda'anii fi akkasii wantoota nama bohaarsuu danda'an yeroo ittiin tutturuudha jechuudha gooftaan gosanaa eebbisu guyyaa har'aa garuu dubbisa sagalee waaqayyo keessaa iddoo tokko na dubbisa akkas jedha ganama kanatti waaqayyo sagalee addaa dhaloota keenyaaf qaba gooftaan galata argatu anaaf isinii fi ganama waaqayyo sagalee haaraadhaan gara jireenya keenyaa dhufa galanni gooftaadhaaf haa ta'u kanaaf sagalee waaqayyo faarfannaa macaafa faarfannaa 62 irraa akkas jedhee ni dubbata lubbuun koo gab jettee waaqayyoon duwwaa in eeggatti lubbuun koo maal jetti gab jettee waaqayyoon duwwaa in eeggatti gargaarsi koo isa biraati in dhufa inni kophaa isaa kattaa kooti gargaarsa kooti da'oo kootis egaani iddoo kooti guddisee iddoo kooti in mittiqu jedha gooftaan galata argatu dhiifama inni kophaa isaa kattaa kooti gargaarsa kooti da'oo kootis egaa ani guddisee iddoo kooti maaliin ta'u hin mittiqu jedheen dubbata jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf maalidha waaqayyo inni nuyi eegnu inni faddootti obboloota koo galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isin eenyuun eeggattu laata asirratti Daawit akkas jedhe lubbuun koo maal eeggatti gab jettee waaqayyoon duwwaa ni eeggatti jedhe maal jettee gab jettee waaqayyoon duwwaa ni eeggatti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf maal jechuu barbaadeni namni wanta eeggatu tokko abdii guutuudhaan wanta eeggatu tokko ni argata jechuudha yeroo kamiyyuu namni wanta abdii guutuudhaan eeggate tokko hin dhabu maaliif abdii guutuudhaan eeggata hin dhufa jedhee waan eeggatuufi dhufaatiinsaa waaqayyo gaafa dhufu seenaa Daawit geeddaruunsaan oolu maaliif waaqayyo hin dhufa jedhee waan inni eeggateefi lubbuunsaa isa keessaa gargaarsa waan barbaaduudhaaf waaqayyo immoo akka namaadhaa miti nan dhufa jedhee hafuutti hin beeku waan ta'eedhaaf waaqayyo immoo akka haalaa miti akka yookaan hiriyyaadhaa miti jechuudha akka firaadhaa miti akka obbolaadhaa miti maalidha hin dhufa jechuudha guyyaa isaa eeggatee Daawitiin kakuu isaatti yaadata jechuudha galanni gooftaa Yesuusiidhaaf haa ta'u kanaaf maal jechuu barbaadeni Daawit egaa gab jettee lubbuunsaa gab jettee waaqayyoodhaan akka inni eeggatuudhaaf lubbuusaa of keessatti hurursa ture anaaf isin immoo maal goona laata gooftaan Yesuus Kiristoos galata guddaa argatu bara haalli kuni mijachuu ididetti yerootti lubbuun keenyi hamma camtutti biyya lafaa keessa yeroo isheen hunkuramtutti nus warra biyya lafaafaan hunkuramnamoo gooftaadhaan gab jennee eegganna laata dhaloota waaqayyo gooftaan macaanaaf isiniin gargaaru maaliif namni lubbuun gab godhee hurursee qabee fuula waaqayyoo tutturu waaqayyoon abdii guutuudhaan kan eeggatu waaqayyoon ni arga maaliif macaafa qulqulluu keessatti Yohaannis keessatti yoo deemtan ilaaltanii ani nan dhufa jedha ani dafee maalin godha ani dafee nan dhufa jedha gooftaan Yesuus Kiristoos galata guddaa argatu kanaaf inni nu abdachiise abdiin keenyi akka haalaa miti akka yeroodhaa miti akka namni jedhus miti akka firri jedhus miti akka dadhabbiin keenya jedhu miti akka humni keenya jedhu miti maalirree waaqayyo guyyaa isaa eeggateetu hin dhufa jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf ati isa eeggattu sana isa abdii guutuudhaan barbaadaa jirtu sana isa abdii guutuudhaan naaf dhufa jettee irratti ija kee kaawwattee eeggachaa jirtu sana
abdii guutuudhaan waan eeggachaa jirtuuf maalidha hin argitaa jechuudha. Ija kee guutuu argita. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kam? Isa abdii guutuudhaan eeggattu sana. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iddoo keetii hin mixxiqin malee. Waaqayyo kattaa kee akkasiif ta'e beeki malee. Waaqayyo gargaarsa kee akkasiif ta'e beeki malee. Gab jedhiiti fuula Waaqayyoo tutturi malee. Waaqayyo in dhufa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo baay'ee namoota tokkotti gab jedhanii fuula Waaqayyoo turu maal fakkaata? Isaanitti maal fakkaata beektu? Callisanii halkaniif guyyaa madhiyyanii Waaqayyoon waamuu qofa isaanitti fakkaachuu danda'a. Waaqayyo maalirratti akka eegaa jirtu yoo beekte isa Waaqayyoon eegaa jirtu irratti Waaqayyoon ni argata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaan Yesuus isin haa eebbisu. Kanaadhaaf ganama kanatti abdiin dhalootaa hin dhufa. Inni ati eegaa jirtu, inni ani eegaa jiru nuuf dhufa. Waaqayyo abbaan keenya akka namaa miti ni dhufa waan ta'eedhaaf ni dhufa. Gaafa dhufu immoo seenaa dhalootaa gaaffii keenya hin deebisa. Rakkinni keenya iddoon qabaatu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababni isaa Daawit gara gajjallaatti yoo dubbiftanii namoota halluu lama haala rakkisaa keessa taa'edha kan inni Waaqayyoon eeggachaa ture jechuudha. Obboloota ko qilleensa hamaa keessa yeroo hamaa keessa dhaloota hamaa keessa dhaabanneetu Waaqayyoon gaafa eeggannu Waaqayyoon immoo akkamiin garaa jabaate nu dhiisa. Garaan jabaatu jechuudha. Gooftaan Yesuus galata guddaa argatu. Maaliif inni ani deebi'ee dhufeen isin fudhadhaa jedhe Maatewos keessatti akkuma dubbate. Hammasitti garuu maalidhaa hafuura koo isiniif ergaa. Hafuura koo isiniif ergaa. Hafuura Waaqayyoo qabdii nuuf kenname nu keessa jiraata. Dhaloonni Waaqayyoon ofirratti eeggatu. Dhaloonni Waaqayyoon sodaataa jiraatu. Dhaloonni Waaqayyoon abdataa jiraatu. Hafuurri Waaqayyoo keessa keenya inni jiru abdii nuuf kenname suni amanamaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa dadhabnu, gaafa nuti mudhukoofnu, gaafa nuti haalotaan keenya ilaallee dadhabne ofirra gadi teenyu hafuurri qulqulluu nu jajjabeessa. Hafuurri qulqulluu abdii haaraa nutti hora. Hafuurri qulqulluu iddoo kufneetii akka kaanuudhaaf humna keenya nuuf haaressa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ijji keenya immoo jabaatee eenyurra ni yaabataa. Waaqayyoon eeggachuurra ijji keenya gara isaa ilaala jechuudha. Akkuma daa'imni tokko gaafa harmeen ishee gara tokko yookaan gara bakka tokkotti gara bakka tokkotti adeemtu harmeen koo yoom ufti jettee akkuma eeggattu nus Waaqayyoon yeroo eeggannutti Waaqayyo irraatii wanta gaarii tokko fudhanna. Waaqayyo irraatii wanta gaarii tokko ni arganna. Waaqayyo irraatii wanta namatti tolu tokko hin fudhanna. Maaliif gargaarsaafis Waaqayyoon eeggate Daawit. Gargaarsi koo eenyudha? Qofaa isaati. Gargaarsa kooti jedhe. Inni maalidha? Inni kophaa isaati maal kooti? Gargaarsa kooti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dahoo kootis kanaafuu maaliin godhure? Hin sodaadhu jedhe. Haalonni nama sodaachisuu danda'a. Yeroon keessa jiru nama sodaachisuu danda'a. Waaqayyo Gooftaan Yesuus Kiristoos galata guddaa argatu. Nuti haalli jiraannu keessaa yeroodhaa yerootti qilleensi yeroo jijjiiramutti lubbuun keenyi Waaqayyoon gab jettee eeggachuu qabdi. Gargaarsi keenyi Waaqayyo qofaarraa akka dhufu argine eeggachuu qabna. Kanaaf maalidhaa wantoota lubbuu keenya waa tokko gochuu hin dandeenye. Foon keenya warra ajjeesanii lubbuu keenya homa tokkoyyuu gochuu hin dandeenye sana hin sodaannu jechuudha. Maal goonaree guddisnee dhaabannee iddoo keenyaa otoo hin mixxiqin Waaqayyoon eeggachuutu anaaf isinirra jira jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obboloota koo haala kam keessa jirtu laata? Inni isin eeggattan haala kam keessayyuu dhaabadhaa. Inni isin eeggattan garuu Waaqayyo guyyaa tokko hin dhufa. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nan dhufa jedhee Waaqayyo waan waadaa galeedhaaf hin dhufa. Ameen. Rakkina kee gararraatti Waaqayyoon arguuf jirta. Biyya lafaa gararraatti Waaqayyoon arguuf jirta. Wanta si mudde gararraatti Waaqayyoon arguuf jirta. Waaqayyo akka namaa miti waan ta'eedhaaf inni
waadaa galee suni dhugumaan ni dhufa. Isa eegaa jirtu sana isa abdii guutuun eeggachaa jirtu. Yoomnaa dhufa laata maranaata kan jechaa jirtu yoo jiraatte Waaqayyoon ni argita. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyoon ni argita. Waaqayyoo amanamaadha. Kanaaf ati garuu maal gochuu qabdaa? Hamma Waaqayyo dhufutti iddoo keedhaa mixxiquun bira hin jiraatu. Iddoo keedhaa hin mixxiqin. Maaliifi Waaqayyoon iddoo arguu qabdutti arguu dandeessa malee iddoo Waaqayyoon arguu hin dandeenyetti argachuudhaaf hin eeyyamamin jechuu barbaadeeni. Maaliifi Waaqayyoo iddoo dhaabadhu na eegi jedheerra dhaabatanii Waaqayyoon eeguun barbaachisaadha. Imbaaqoon boqonnaa 2 irratti maal jedhaa? Imbaaqoon akkas jedhe. Ani iddoo dhaabachuun naaf ta'u irra dhaabadhe maalin godhaa? Waaqayyoon nan eeggadha. Deebiin naaf kennus maalin godhaa? Dhaabadheen isa irratti komadhe sana maal akka inni anaaf deebisus nan ilaala jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal ilaalaa? Waaqayyoon dursee komateera. Waaqayyo deebii naa laachuu dide jedheera. Haa ta'u malee yoo mooraa koo keessaa hoolonni yoo dhiban iyyuu qoronxoo koo keessaa yoo dhiban iyyuu mukti weenii koo maal ta'uudha yoo baate iyyuu ija godhachuudha yoo baate iyyuu ani maalen godha jedhe iddoo dhaabachuun naaf ta'u irra dhaabadhee saniin maalan godhaa? Waaqayyoon nan eeggadha. Deebii inni naaf deebisus immoo ija koo nan arguuf jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obboloota koo haala kam keessa yoo jiraadha? Waaqayyo gaafa deebii qabatee dhufu, furmaata gaafa fidee dhufu, jireenyi keenya, deemsi keenya, qalbiin keenya hin jijjiirama. Oh, haleluuyaa! Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin jijjiiraman jedhe. Dhugaadha hin jijjiirama. Maaliifi namni Waaqayyoon eeggatu tokko idduma kaleessaan ta'u. Maaliif ayyaanni isaa faaraa deema. Afurri Waaqayyoo isaaf dabalamaa deema. Hammuma Waaqayyoon hubanne, hammuma Waaqayyoon beeknu ayyaanni sun nu keessatti baay'achaa, guddachaa adeema waan ta'eedhaaf. Sababa kanaaf maalidhaa? Waaqayyoon warri eeggatan, Waaqayyoon abdii guutuudhaan warri barbaaddatan hin qaana'ani jechuudha. Warri rakkistoonni isaanii gaafa sanaa warri akka hin jiraanneedhaaf kallattii garaagaraan wantoonni garaagaraa danqaa namatti ta'u biyya lafaa kanarra iddoo gadhiisa. Siif maaltu barbaachisa? Jireenyatu ta'a. Gaarummaatu ta'a jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warri Kiristoosiin amanan egaa akka kanaatti gabii guddaadhaan lubbuun isaanii Waaqayyoon eeggatti waan ta'eedhaaf gabii guddaadhaan Waaqayyoon eeggatu waan ta'eedhaaf Waaqayyo inni isaan eeggatan kun immoo Waaqa amanamaadha. Waaqa amanamaa. Waaqa dubbatee duubatti hin jenne waan ta'eedhaaf Waaqayyo isaanii Waaqa amanamaa waan ta'eedhaaf Waaqayyo keenya Waaqa amanamaa waan ta'eedhaaf Waaqti ati eeggachaa jirtu obboleetti. Dhugumaan Waaqayyo Gooftaa Macaa Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amantu Waaqti ati eeggachaa jirtu Waaqa amanamaa waan ta'eedhaaf obboleessa koo rakkinni kee har'aa hin darba. Dhiphinni kee har'aa hin darba. Gidiraan kee har'aa hin darba. Gabii guddaan hin ta'a. Waaqayyo ni dhufa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa Waaqayyo dhufu kana gaa rakkinni kee iddoo dhabaata. Inni si dhiphisu inni si gidirsu iddoo dhabaata. Iddoon hin argamu rakkina keef. Oo laaraa daalaa sheekleediiniyaa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhugumaan rakkina kee irratti ati moo'ichaan jiraatta. Gaafa maal goote? Gaafa gab jettee haala kam keessatti iyyuu Waaqayyoon eeggatte. Baay'een namootaa gab jedhee Waaqayyoon eeggachuu hin beeku. Baay'een dhalootaa gab jedhee Waaqayyoon eeggachuu hin beeku. Maal godha ree? Daandiin hundinuu daandii waan namatti fakkaatuudhaaf biyya lafaa kanarraa maal ani Gooftaa kana yoo dhiise ani hin jiraadhu warri biyya lafaa nagaatti jiraatu jedhu. Haa ta'u malee anaaf isin akka warri biyya lafaa jiraatanitti jiraachuun nurra hin jiraatu. Nuti isaanirraa mallattoo adda nu godhu tokko qabna. Inni iyyuu Gooftaan Yesuus Kiristoos eenyummaa keenya keessatti chaappeeffamee waan jiruudhaaf.
galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kanaadhaaf wanti warra biyya lafaarraa adda nu godhu Kiristoos nurratti chaappeffame waan jiruudhaaf nu isaan irraati adda waan ta'eedhaaf Kiristoosin fakkaannee jiraanna jechuudha. Gooftaanis na eebbisu sagalee kanatti akka eebbifamtan abdiin